Baatiin Ramadaanaa baatii eebbifamaa fi kabajamaa akka ta'e hordoftoonni amantichaa ni himu. Baatiin kunis hojii gagaarii amantichi barsiisuun namni wal dhabe kan itti araaramu, kan walitti mufatee nagaa isaa bakkatti kan itti deebifatu ta'uu kan himan. Sammuu qulqulluun kan itti soomamu ta'uudhas kan dubbatan. Hojiin ibaadaa inni hojjetu kun akka amantichaatti yoo namni kun wal araarame malee irraan qeebalamu, irraan fudhatamu. Soomni jaalala inni ibsa maaliif sitti fakkaate? Yoos durii silaan durallee wal loliisa qabaate amma walitti aafatu jedhe. Soomni kun ajaja Rabbiitiin waan soomamu waan ta'eef soomicha kana keessatti namni waliif rahmata ooluun, waliif gaarii ooluun, walii sarakkataa ilaaluun, isaa wal dhabeellee walitti fidanii nagaa walitti goosisuun awfii jedhama jechuun awfii walitti jechisiisuudha. Amantoota biraatiinis walitti araarsanii yoo wal lolii jiraate kana keessa maaliif amantoosaa kabajuudhaa jedhee san araaramuu barbaada. Inni sun immoo keessa garagalee waa tokko hin garagalee waa tokko hin jedhu dhufeetuma araarama malee. Kana qofaallee osoo hin taane baatiin kun baatii waan gaariitti hojjennuuf baatii waan kadhatan dachaan argatan akka ta'edha kan dubbatan. Kana malees rakkataa gargaaruun aadaadhumaan yeroo afxiraa waliin dabarsuun Rabbiin biraas bakka guddaa kan qabu akka ta'edha kan himan. Ji'a wanti namni waa kadhaan namni kadhatellee inni rakkate waan kadhatellee inni qabus immoo waan kadhabe waa kadhate yeroo inni itti keessa argatuu fi ibaadaan inni kaleessa akka amantichaatti hojiin ibaadaa yookaan immoo amantaa inni kaleessa hojjetaa ture ji'a kana keessa kan dachaa ta'ee fi argamudha jechuudha. Isa kaleessa fakkeenyaaf salaata tokko waqtii kaleessa yeroo roobni Ramadaanni hin qabamne kan inni salaatu hadha ji'a kana keessa tokkoon isaa akka salaata 70 salaateetti kan inni irraa qeebalamu jechuudha. Nama harka qalleeyyii kana inni waa qabu waamee faxarsiisee waan qabu kenneefi hojiin faxara jechuudha. Waan qabda walii kennaa harka qalleeyyiidhaa biratti kennaati faxarsiisaa jedha. Faxarsiisaa kana immoo amma immoo iddaa alana soomiin alanaa kun immoo barreen gaddaa walitti qabamee ka'ee iddoo tokkotti gati salaatamu jennaan abbaan waan qabu geessee tamrii kennaa awwala isaa bisaan kennaa fi tamrii kennaa sanaan booda immoo barbaachisaa ta'e gizee asuurii fudhatee galuu danda'a. Akka barsiisaa amantichaatti namni waliin oodee soomuun dhorkaa waan ta'eef jaalalaan hunduu waliin sooma Ramadaanaa baatii eebbifamaa kana akka dabarsuuf dhaamuun hunda caalaa nageenya immoo bu'uura waan hundaa ta'uu isaatiin nagaaf tumsuun hojiilee gagaarii sooma guddicha Ramadaanaati jedhu. Walitti dhufanii wajjin salaatuudhaan nageenya ofii eeggachuudhaan ollaa ofiitii wal eeguudhaan wajjiniin haala kanaan gammachuudhaan akka soomamuuf abbootiin amantaas gahee isaanii baay'ee uummata gorsaa jiranii jaarsoliin biyyaas akkasuma waliin nageenyaas immoo haaluma kanaan akka nageenya eegamu irratti walii galaniitii waliin mari'atanii soomamaa jira. Waan qabu waliin qooddatee faxara irratti inni qabu isan qabneef kenne akkuma inni akka isaatti gammadee soomaa olee waan ta'eedhaaf akka inni faxaru godha jechuudha. Dabalataan obbolawwan kiristaanaallee ollaa kan jiran yoo ta'e isaanillee walitti dhufanii shorbaadhuma uummanni musliimaa qopheeffate kana waliin dhuguun buna danfisanii gara mana isaaniitii fidanii waliin ashaqanii ji'a kabajamaadha waan ta'eedhaaf keessatti tokkummaadhaan kan isaan dabarsan ta'uu isaati jechuudha.